yala badde deemtee qabamte akka keessa wuccaa gadi deemu kuma keessa wuccaa gadi deemuuf ma jettan haadhuma isii rakkattee bootu tana rakkoo baafachuuf gargaarachuuf deemtee qabamte jedha haadhuma tana hafuura baafachiisuu manaa baate daran rakkoo duraanii caalayyuu buute jechuudha gaafa isiin bira jirtu itti toltus itti dabdus nyaattus beeloftus mana ofii keessa teettee bishaan qabbanaa yaaduu jechuudha. Haadha tana kaddamadha jettee mana baatee dogoggoraan Liibiyaa seentee Liibiyaa keessatti mucoon isin argitan xiqqoon tun reebamaa jirti jechuudha. Waan dandeettan hin birraafadha. Ani rakkoo Liibiyaa dubbachuu hin barbaadu ture. Nama baay'ee didillee hin barbaadullee. Garuu mootu intalli durbaa takka gizee dararamtu yeroo haati mootuu rakkattu garaan siin danda'u. Malee Liibiyaa nama kumaatama jira. Namni kenna gurraan hin dhaga'uu badee dhaqaa yoo har'a gargaarte boru kabiraatti itti deebi'aa hin dabbadhu iyyuu ture. Garuu akkaataatu garaas nyaata. Akkaataa ittiin dhuftee garaa nama nyaata. Malee rakkoo Liibiyaa akka dubbatanii miti. Maaliif namni kenna osoma argu itti deema. Osoma dararaa karaa sanii argu itti deema. Akka carraa ta'e immoo eega dhufe rakkoon kuurira hammaata isii galee. Osoo mucoon ture ilma dhiiraa taatee haga tumamee yoo rabbiin lubbuu baase ima baayaa jennee dhiifna. Achitti tumamaa jirtu dubartiidha. Taasitti immoo ilmooti yana dhaqqaba jettee booyaa jirtu haadha dubartiidha. Garaa nama nyaataa jechuudha. So kanaaf abbaan rabbiin isinii laaffise akkaawuntii kana qabadha. Akkaawuntii isaanii kana qabadha. Qabadha hundi keessa namni 1,000 as jirtan kompilees qabadha. 1,000 59 94 14 63 4 Suuraa keessa jedhuudha manuu didanii bineensa nagarree. Abboo wallahi ganda bareedduunis bineensa maaltu jira? Tabba gaara cilaaloo maal jiran gaara tokko baanee achitti arge garuu jaldeet. Bineensi asrii jira bara asrii kana asrii hin jira sa'a 9 kennan bineensi gayyaa sin agarsiifne. Wallahi sa'aatii 10 achirraa baanee garuu ganda bareeda wallahi akka nama ummata hawaasa akkanatti nama jaallatu masgida ijaaruu danda'a beektaa sheeka ta'an haal tokko illee. Haayee. Annee masgida achitti dhagaadhaan kaafne daawwannaa dandee achitti ilaalle anillee taaqiyyaa tokko kireeffadhee kaawwadhee dhaqee bullukkoo fudhadhee kan geessirraa tokko deeffadhe alhamdulillah. Haayee marqa nyaanne ree. Marqa nyaannee kattiin fudhannee gallullee tokko fudhadhee dhufee akka ittii kan wallaaleen bira ta'a amma rabbi sunaa dhugalgala viidiyoo si agarsiisa. Warree kaa gammaa yoo shakaka taate malee marqaa gammaa bira taa'ama. Marqaa ta'ee garuu waan keessa jiru hin beeku akkana xaxanii natti kennanii dhangaamu maal jedhanii beektaa kennaadha. Shakaka dhangaadha. Dhangaa jedhanii inni hiikne akkanumatti achi ilaallale mataa gaara gubbaa gaadii akka TV'tti ilaaluutti hin jira. Isee ganama mankaa lama annaniin faxarta. Abboo wallahi akka ajaa'ibaatti dhandhee namatti tola wallahi ganda bareeda namatti tola hin qorra malee xiqqoo. Garbuun gahee haaman hin jenne. Gara naa fixani garuu gara keessan sana reefuu bilchaatala. Kenna waggaatti gayaa bar hin tura kenna qabbana. Qabbanaan ta'e qoya ati dhiisifannaati. Ummatuma nagaa sana keessa. Ganda ati dhaayite sanirraa daqiiqaa 30 deemtu mana keenya dhaquuf. Akkana oloo deemta ammallee hin geenne bar bakka itti dhaladhe. Huura sanitti ol deemta oloo achi ol. Tabba sanarra darbine bara amma akka waraabee sana miti tabba sanarra ol darbine ol baane ilaala achi kunoo gamas naan jedhanii mana mucaan takka. Karaa sanirraan bakka ati dhaayite sanirraa harka bitaatirra yoo sigaara ol laaltu bitarraan ati kaarraa gadamsa dhaayiteemi alekkoo kaarraa dhaayite. Ganduma kaarraa sana keessa garuu caafiirra ganda olaanti tabba wayirra gaara. Achiin achi aleekkoon si hafee aleekkoorraan kenna xannaadha. Dhiyoodha dhiyoo jirta nuti irra fagoo bara. Qabalee tokko saafisee qabalee tokko fixxee qabalee kenna seenta. Nuti irra fagoodha ati warra magaalaa dhiis.
ati warra magaalaa irra hedduun nama akkasuma namni magaalaatti dhiyaatu hin jiru. Mana keenya achi bosona malee hoomuu hin jiru bar. Wallahi. Baga baatanii rajji. Si beekan immoo. Manguddoon kun akka jirtutti si beekani akkam. Ana moo. Wallahi si beekani. Maqaan beekan malee yoomna argan daa'imummaan biyyaa bahe. Lakki maqaa hin deddeeman natti fakkaata namni kun nama deemee deddeebi'e natti fakkaata beektaa. Eka maqaan hin beeka warri baadiyyaa guutuu namu ijoollee baadiyyaa keessa namni miidiyaa kanarratti feemasiin ana kaasaniif na beekanii maal taate. Masgiida tokko laali kaasaniiti. Walakkaatti jalaafee jira beektaa. Masgiida kana akkasi baasuu dadhabne asliitti naa himii jedhan aslii eessa beektanii nambar kunoo akkasitti natti maniyyuu ganda keessan ta'uu hin beeku. Achi asliin beektanii nama manguddoo wayii nam beekadhanii miidiyaarra nama gargaarsiisa. Masgiida kana akka nu xumursiisu waggaa 2 gahee karaatti nu jalaa hafee naam jedhanii akkasiin natti manii si beekan jechuudha. Kawarra baay'ee baluuti si jedhan. Kan akkana gosa akkana natti lakkaa'anii ani gaa wayii. Tosa siin jedhan kenna. Oy bilbila sheekichaa fi ergaa masgiinni sun karaatti hafe beektaa jala. Wal dubbifteeni wal barteeni gargaarsiftaani yoo rabbi sii laaffise. Inshaallah. Eessa jirtaati? Finfinnee. Maaltu hanqate? Wallahi inumaan baane walakkumaan gahee dhaabame ilaali humna malee jalqaban natti fakkaata. Na ijoollumaan maala jiran kana jalqabsiisaniituma dadhaban natti fakkaata beektaa dhagaadhaan. Walakkaa gaheetuma dhaabbate. Kan amma ijaaramaa jiru kana malee kan biraa ilaal kun. Ammas immoo kana dhiisanii kan biraa jalqabsiisani. Maraataadha beektaa uummanni miidiyaa kunillee. Rakkoon sanii barama shaqaalaan mana madaamtettee gara ijaarattee gandatti masgiida ijaaru fete. Dhiyoo masaan ganduma dira itti isaan cinaa akkasumaan jedhanii I think yoo dogoggoruu baadhe waan dho'isaan rabbi jecha gootellee himuun hin ta'u. Masgiida amma masgiida maqaan dha'u naanna'u masan kabarrii fi maskootii fi afata lafaa bitee jira jechuun waan akkasii ani hedduu miidiyaarra paablikiin godhu. Saniif hin beekan jarri. Kun ammoo dhagumaan ijaaramee walakkaa gahee laal mudhii kana gahee waan takka karummaan qaban hin jiru achumatti hafe waggaa 2 geessisan ijoolleen garumaan itti nu galchitee tuma achuma nu gatteedhan ammoo achumarraa xiqqoo ol siqanii kan ammoo jalqabsiisanii beektaa kan haaraa kana kan amma haaraa ijaaramu kanallee itti ijaarsisuu jirti sun hin ba'an kun immoo gatameera beektaa. Satan utuu xiqqoo. Akka taatan ta'e xumuraa yoo isin geessitan masjiida fi farshaa itti maali barri maskootii farshaa itti isinii bitaa jira itti isinii hime. Haadha gala. Waan akkasitti mini beekta waan ta'eef namallee kadhachuun hin barbaachisu itti yaaddeetuma akkuma taa'e taatee goota waan ta'eef. Ani yeroo baay'ee gisee waa'ee masjiidaa natti himanii ganaa fi maal sanirra hooma tokko keessaa qabachuu jaaladha. Akkasumaan jedhe jedhina. Farshaa lafaa kan irra salaatan ana isinii bichisiisaa jedhi ani immoo gaaf xumurame rakkoon qabu meetira mataraniisitti haayiman hin bitta. Bakka hin baasani jarrillee amma ittuma jejjenneetumayyii araba kanallee itti waamna amma araba biyya nurraa fudhataatti masgiida jaaraatti booda dachee nurraa fudhachuun ooltu akkuma shamarran fudhatte. Turjumaanaa kaa'isi warri biyya arabaa turtan kun. Jagadhee yoo afaan arabii bautammaa maariffan bareedee isiisan wal qayyaree fixeera girmaa isheerra. Haayee. Harkaa badee dhiise. Okay. Bareeda. Sargii hoggorachuun kaane? Sargii wallaahi inshaallah ji'a tokko booda. Ji'a tokko booda nan fuudha yoo rabbi jedha. Ciratu ji'a tokko booda? Okay. Miizeen eenyu faare? Miizeen maallaa godha rabbi sodaadhu hafe. Miizeen gaafa suuraa malee gaafa fuudhaa natti siqulaan. Fixanne amma suuraa illee wajjin kaane. Suuraan galtee wuccaa garii jirtimi?
Ingalti amma guyyaa muraasa booda. Haye. Agari. Ingalti. Tole bakka haye. Sitti haa tolu Akkasii bakka. fataa jedhi geemii taphadhu anillee xiqqoo nama wayii eegaatuma taphadha eege. Yaa. Galatooma sadda. Jabaadha. Deemee dulloomne dhibne. Haye. Amma siyaasa jalqabanii wal fixaa jiran immoo ijoollee walirraa dhorkaa kamaan rabbi sodaadhaati. Ruuza quufee wal fixxii dhiise walaa fixxu warra ruuza quufee qofa walolaa. Magandaan wal jalqabanii fuudheen gaanii meentalachin harkaa baasuu jirani. Naakan. Haga naawin intaloo harkaan ga'eetu wal dhiisaa ijoolle. Achii booda waliin naqaa hidhii waan barbaaddan. Siyaasni keetiif kaara manaa keetii tokko moo garagara? Maan nu nagame waan siyaasaa yoo dubbanne hin beeknu. Uummata haga naawin intala harkaan ga'eetu wal dhiisaa waliin lolina. Achii booda wal fixaa rabbuu walitti sinaa jiru. Achi booda walaa fixani. Itti meera bakka hin yaadina ishii wal dhiisanii amma. Atillee dafi guyyaa asiisi. Malee ta'an jirtu akkanaan itti sinnaan beektaa hin taatu. Akkasii hayyee ulfaadhaa. Hayyee nagaatti. دكتور بيفتو كيف حالك يا حبيبتي؟ وهي أصلي دورا جدا؟ إيه بارو كان رياض. أيه السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قولتني؟ هيا الحمد لله. الحمد لله فايو ماجي. طيب ايه ايه طيب ايه سين سقاط وانتسني انه انقطين ناني اسمي مركز في جنة سين سقاطة. ودكم ده كم جاتي سني مجتتي تنجمو. جابي أشتي كليفا هذا ويا ذاتي نادا والتيوغا سامبتا برونغال في نفس مسيتو أرجتنا عيداتو. ما جتري رأيتي. ما أنتلا نيجانا داتا أشجيري أني وام برا ما يوم كويليني. جناني في باكا ريفا سيلي أرجتو دو أسيبي تشان نجيتا نانجلا. Nah, ani sinuma daddeeti ni sinuma nama bana barbaadani jireesi daddeetuma isini sochisiisaara. Ani maal akka danda'u isinii gaafadhe bar feesbuuk irratti illee akkaawuntii isin akka inni maxxansee asitti illee isinii himee sira uummata kana waa dulaan irra deemnee irraa guurraare milishaan qabnu nuti akka mootummaa. Ittuma himna abbaa rabbiin laaffise hin gargaara. Abbaa rabbiin laaffise hattani malee dullaa wayitii illee fuudhanii ni akkuma rakkadhe kana na rakkatanii jedhee si rakkisa malee. Uummatuma kan irraa na rakkatanii gargaarsa gaafatanii maaf si rakkisaara. Hin rakkadhe akkuma isaa. Meeqaan qaba? Afurii fi 50 hanqateera. 450 moo? 300 argattanii? 200 argadheera. Afurii fi 2 argadheera 200 argameera. 5 fi 50 hanqateera. Isinillee waa itti gurguradhaa kaa uummatuma qofaan eegina intalli tun intala teessanii himaa?
نعم الرابط إذا ملأ أنما الرابط دو أرجع مال يصير ما يو والله بالله كذا كان عن جالة اللي دو قاسني هم نقول فاتكم قارات ربنا ملينا من كذا تشيسيني لا فما كان بيتو إذا ملأ لين كبا من اللي من نفسه مرسي فاتين ركع يا فوق يسنا بعد ما لنا ما أفو يودا بعد دي ساعتي دوس سما اللي كذا تشوم بعد أكيا دكيا ربي إسنين كذا تشيسيني أكيا كانت تو والله أنا مرة أبغى باي والفاتة سنونا ما جرا ولد تجوجه نمت أجيب فتاة مثلا رحمة كابو والله ودمنا ألفات وقد ما نقدر ما أبغى قدر أفوك يسنا بديتين قافة دار ملينا ألفات يا ربنا ما ننكر تشيسين جد أجا جي أسديتها كمولود واقع تجرا قدوان رب ما اللي وانا الجبات أجا نكر تشيسين في بيكو كذا ما كان أيوان كمان برباني كذا ده أبا ربي سني لا في سرنا قافة دامي أما ربي سني على فيسو نوم ربي سني لا في سرنا إذا كذا لنا ما ذاك سافر كذا ملي وانت برايو دوتاتين كذا هو مفينا كنا ألفاتها namni finnan qabne garuu jiru kama qabu muluunu ummatu oromoo kanatti na hiitanii fi ka rabbi isin laaffise isin kennuu danda'a. ummata maal jettare haaratee santana bira yoo dhaabattan amma mee maara koo haaratee santana waan qabdan bira dhaabadhaa pilis birri xiqqoo hafe 1,400 isaanitti guddoo malee isini xiqqoodha haati tun haaratee sani mucaan tun obboleetti teessanii mucaa xiqqoo tana jalaa qabatan waan qabdanii yoo bira dhaabbattanii qalbii haadha tanaa gaddeebisan kaadhan qabnellee kaadha qabdanillee akka teessan isin jala rakkanne kaadhan qabnellee akka teessan qubsumni isaanii isinii tolu niyyattaniituma yoo haadha tana qalbii sii gaddeebisan mara ko'o maaliif haadha tana boochiftan isintu ilmaan kiyyaa manumallee silaa gurguradheetiniin barandatti galee hin baafadha namumana irraa bitu dhabeettan jiran Itoophiyaa ka qala'e dhugaadha.